biraa dhaggeeffattaniif keessummaa keenya kunoo akkuma argamaa jiran kana warreen kun Diyaaqoon Abdii Asfaw jedhamu. Isaan hojiin isaanii hojii kiraaristiiti yookaan immoo kiraara rukutu jechuudha. Isaan kun immoo faarfataa Diyaaqoon Tamasgeen Kumarraa jedhamu. Lallabaa akkasii achumaan waan isiniin jedhan qabu isaan hojii isaanii isaan kun isiniif ibsu jechuudha. Kanaaf gamanumaan gara qophii keenyaatti seennaa. Isinis baga geessan keessummoonni keenya isiniin jechuun barbaada. Baga fuula chaanelii kanatti baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Mee isinirraan ka'a faarfataa Diyaaqoon Tamasgeen Kumarraa namoota isin daawwachaa jiran kana baga geessan erga jettaniin booda gara kootti deebitanii dhuftu jechuudha. Baga geessanii Waaqayyo eegee tiksee isaatii kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaateef kan galateeffame haa ta'u. Jabaan Waaqayyo isaatii kanaan akka wal agarru dhimma barbaachisuu fi dhimma haala lubbuu keenya irratti akka mari'annu kan nu gargaaru maqaa Waaqayyo kan ulfaate haa ta'u. Galatoomaa jedhu. Baay'ee guddaa isin galateeffadha. Mee isinis baga geessan jalqaba kana. Chaanaalii kanarratti hundi keessan kan argamtan hundumti keessanuu baga ayyaana qilleessa dhufuuf baga geessan isiniin jedha. Guddaa isin galateeffannaa. Mee faarfataa isin daaqoniidha lallabaadhasi. Mee ayyaanni kun maali? Galatoome. Ayyaanni kun ayyaana. Ayyaanni kun ayyaanadha jechuun koo ayyaana jechuun ayyaanamuudha, argachuudha, waan addaa namaaf ta'udha. Akkuma kitaabni qulqulluu jedhu ifti gara biyya lafaa dhufee du'a jalaatii dhalli namaa bahee qorichi dhalli namaa inni dhugaa ta'ee dhalate. Kanaafuu ayyaana argate dhalli namaa du'a keessaatii gara ifaatti bahee kan jedhamu ayyaana dhala namaa keessaa ayyaanni kun ayyaana addaati. Ayyaanadha jedheen gabaabsee ibsuu barbaada. Mee Diyaaqoon Abdii ayyaana kana akkamitti ilaalta? Ayyaanni galatooma. Ayyaanni kun ayyaanni akkuma obboleessi keenya Diyaaqoon Tamasgeen jedhanitti ayyaanni ayyaanamadha. Ayyaanni ayyaana qabeessaa. Ayyaanni keenyi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatee dhaloota isaadhaa jireenya bara baraa nuuf laate. Yeroo kanatti immoo ayyaana guddaa hin jedhan akka kanatti. Baay'ee isin galateeffadha. Mee faarfataa Tamasgeen qollee haasoftan beektu isin yookaan immoo buriisa jennu sana quriisa jennu sana Haasa'ee hin beeku. haasoftanii beektu? Sirriitti haasa'ee beeka. Mudannoo cimaaf jabaan keessaa qaba jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mee burii kana haasa'uun ayyaana kana faana waa walitti fidu qaba. Mee walitti dhufeenyi gama mana amantaan jiruu fi burii kana haasa'uu kana faana maaltu walitti fidan? Egaan kun hubannaa guddaadha. Nagaafachuuf guddaa maqaa daawwattoota chaanaalii kanaatiin galatoom isin jechuun barbaada. Maaliif beekta? Dura osoo hin beekin duruma dura abboolii keenya Waaqayyoon galateeffachaa turanii. Osoo hin beekin beekanii miti Waaqayyoon galateeffatan. Osoo hin beekin jechuun waaqummaa Waaqayyoo akka ammaatti barsiifame osoo hin taane osoo hin beekin galateeffachaa turanii. Anis akkuma isaanii akka abboolii koo osoo hin beekin yeroo qaba beektaa. Buriin kun kan inni taphatu yeroo qaba. Yeroo isaa malee yoo taphatan orkaadha jechuudha. Hin danda'amu. Orkaadha hin danda'amu. Fakkeenyaaf bareedus jechuudha. Tasuma hin ta'u. Burii kana gaafa haasa'u Oromoo waan haasa'uu fi gammachuudha. Ittiin bohaaruuf, ittiin taphachuuf, gammachuu isaatti ibsachuuf haasa'a jechuudha. Tapha kana. Inni mana amantaa wajjin wal qabatu kana wajjin maal sitti fakkaata beektaa seenes. Dhalli namaa wallaana. Dhalli namaa doomaa miti, doofa miti. Garuu kan nama doomsuuf rakkina keessa galchee doofa godhu nama. Namatu doofa nama. Kanaaf mana amantaa wajjin gaafa walitti fidamu guyyaan ayyaana qillee jedhame kabajamu kun ayyaanadha jennee jalqabne. Guyyaa gammachuuti. Maaliif dhalli namaa dukkana keessa ture. Kanaafiyyuu durbee Maariyaam irraa jedhe Isaayyaas kan inni barreessisa. Kunoo inni nama ta'e dhala namaa hundumaa fayyisuudhaaf gammachuun
har'a dhala namaa hundumaaf ta'eera jedhee ergamaa qulqulluu Gabri'eel kan inni hime misiraachoodha waan ta'eef namni gammachuu kanaaf gaafa obsa dhabu dhaqee kollee qabu. Gammachuu keessa amma kabaroo yoo ilaalte magaafa taphan keessa kan jiru immoo wanti tokko jiru kabaroo keessa sadii wayiin tokko taate isheen sillaasee tokkummaaf sadarmaa ibsan jechuudha. Garuu achi keessa kan jiru gad darbatamuu gad dhufuu gara dhala namaatti dhufuu Yesuus Kiristoos argamsiisa. Gaafa kabaroo rukutu amanamni gammachuu guddaa ta'etu akkaataatti kabaroo sana rukutu wallan. Kuni maalidha gammachuu isaa ibsachuuf. Kanaafiyyuu uumama dhala namaa wajjin kan wal qabatu ayyaanni kun wal qabata koldeenis wal qabata gammachuu ibsachuuf jechuudha. Ayyaana. Amma gaafa sana otoo wayyaa gurraacha uffattee ati siitii koldee taphatu argee Oromoon ta'ee si ajjeesa. Maaliif gammachuudha waan ta'eef wayyaa adii uffatteetu koldee sana taphata. Gammachuu sana Achumaan ayyaana sana namacha kollee kee kaasottaa akka Oromootti ayyaana qillee jedhamee akka keenyatti immoo ayyaana gannaa yookaan immoo alachuu gooftaa jennee walitti mogga'ee jarri lamaa wal keessa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu Oromoon ayyaana kana kabajuutti gammada. Manni amantii illee gammaddi jechuudha. baay'ee gammadu. Yaa kunatti. Egaa kun waan sanaa isaan dhageessanii jirtu. Mee ayyaanni kun gama keessaniitiin mee akka isaa jennu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dallaa loonii keessatti dhalateera. Mee maaliif kaayyoo maaliif dallaa loonii keessatti dhalate? Akka keessanii. Ashi gaaffii bareedaa na gaafattanii. Ayyaanni kuni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dallaa loon keessa dhalachuunsaa wanna baay'ee nu barsiisa. Because dallaa kana keessatti dhalachuunsaa wanna baay'ee irraa barata. Sooressis hiyyeessis. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ulfina qabeessa osoo ta'ee jiru addunyaa kana utubaa malee utubee kan jiru yookiin utubaa malee diriirsee kan jiru kun hojii guddaa hojjechuu kan danda'u gaduuf deebisee dallaa loon kana keessatti dhalatee haadha keenya dubroo maaramiirraa. Kun immoo akka kootaa gadi of deebisa. Inni qabeenya qabdu qabeenya keetiin hin booniini. Inni beekumsa qabdu beekumsa keetiin hin booniini. Akkuma jee kitaaba qulqulluu irratti barreeffame. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dabalataan illee harreera taa'e. Harreera taa'uunsaa gadi of deebisu. Amma yeroo har'aa namoonni tokko gaafa afaan keessa wal lo'an yookiin afaan keessa wal dubbatan harree waliin jiru. Garuu gaaffiin sun jechi sun hiika guddaa qaba bartanii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harreera illee taa'eera. Maaliif harreen gaddee bituu waan ta'eef namni akka harreetti nama laalu akka aadaa keenyatti isa tuffatama. Garuu akka gooftaa akka mana amantaa keenyaatti immoo harreera taa'uun iddoo guddaa qaba. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ulfina qabeessi kun abbaa qabeenyaa tootaati amma taarraa harreetiin hin deemtu. Maaliif makiinota amma modernaas ta'anii haayiluuksii jedhamanii ba'an